Sigalee uummata kanatti sila namoonni uummata kanaaf hojjetan dursatti fuulduratti argamuu qaban sigalee. Namoonni dantaa dhuunfaa fakkaataa negatively famous ta'anii karaa wayiitiin karaa gabaabduu wayiitiin baanii beekamanii ofii isaanii of fannisanii gadi buusuun sitti ulfaata booda ofii keenya fannisnee jechaadha. So ana waan feetan yoo dhiira taate fuulduratti yoo biyya keessa jiraate kooti yoo biyya alaas jiraate immoo yeroo dhufu na eegi ani sodaa eenyuyyuu qabu beekta. Kanaaf afaan masarratti ittiin bana yoo jette anis immoo TikTokittiin kun seexana wayii qabdi bara. Masii jedhi. Taakuu ila arrabni kiyyallee dheeraadhuma beekta. Kabajaaf garuu nama kabajuuf akkamitti akka kabaju akkamitti akka jaalala koo ibsan akkamitti akka dubbadhu na cinqa malee jechaadha. Nama na arrabsee nama na xiqqeesse ila dachaa kudhaniin isaaf deebisaaf. Masii yaatti dhiisi ijoollee danqalaamaa waliin hin dubbatin. Anatu deebisaa fi seenaa warra arsii kana warri lafarraa kan jettan. Kairu masiin takkaa waan beekuu qabdu galatoomii atillee waan gaarii hojjetaa jirta yeroo baay'ee waan gaarii irratti dhuftaa ilaalcha gaariin. Masii wanni namni akkasiin jedhe sun waan jedheef ani waan arge tokkoof gurbaa reefu haasa'uun galatoomii jedheen nama asirratti ol bahee arsiin haa dhumu gargaarsi arsii yoo fedhe haa dhumu nama wayittuyyuu manzuumaa raayyaa abbaa mancaa irratti diyuut godhe gadhiisi waan akkasiisantu nama aarsa warri akkasiin jedhe sun amma warri akkas callisiin jettu sun warra ilaalcha akkasii qabu. Ofiisaa dhumu uummanni maaliif dhuma of danda'ee dhumu nama dhuunfaa jibba taanaan jibbu nama dhuunfaa kophaatti waame uummata gandatti waamamu sana waame arrabsuun eenyufuu hin fayyaduun. Kanaaf ani waan akkasii keessa seenuun barbaadu garuu immoo yoo na tuqan dhiisuun eenyu tuqan immoo dhiisuu hin danda'u waan ta'eef wanniin keenya attenshiniin keenya jalqabarraa kaasee isinitti himu ani muuxannoo nan dabarse keessaa kiyaar otoo amee qanaan jedhan gaafa Somaaleerraa uummanni keenya buqqa'u abdiillee gaafa akkas godhu aanatu walitti qabe ture artiistoota kana gaafa isaan achirratti geeraran gaafa sana takka maallaqa nyaatti takka maalii nyaatti gaafa nuun jedhan jaamboo jootee qofatu waltajjiitti bahee nu galateeffate sigalee muuxannoo baay'ee qabna waa'ee keenyaan ani kitaaba barreessuu dadhabeen kan gaazexeessituudha nama muuxannoo meeqa qabudha. Uummata kana siyaasatti irratti hin hojjanne isin hojjedhee jira na gargaaraa hin jenne na eebbisaa hin jenne na aarsaa yoo maqaa uummata kanaatiin akka waan uummata kanaaf bu'aa buusanii akka qabsoof uummataaf qabsaanii of fakkeessanii jechaadha. Yoo waa meeqa shira meeqa xaxanii dubbii mee ajandaa mee gurmaahanii utaalanii gaafa inni jedhan baay'ee na aarsu nan. So ani dantaa eenyullee hin qabu warra immoo wal gurmeeffatee wal qindeeffatee yoo waa tokko ta'e dhaqanii nama waa'ee sana dubbatu dhaqanii attaa godhan sana ani ilaali guruuppii sin qabu ofii kiyya of danda'anuu biyyadha. Kanaaf dhimma isaanii qabu. So yeroo sanis akkasittiin hojjedhe asii waa'ee uummataa hojii babal'aa hojjedheeran waa'ee uummataatiin wal qabatee jechaadha. So hojjedhee milkeessee argee jira nama kutannootiin hojjetu barbaachisa. Nama haqa uummata sanaa nama waadaa uummata sanaa bakkaan ga'u barbaachisa jechaadha. So maqaa uummataatiin baay'ee nyaatameera uummata bira toongeen waa baay'eetu jira. Nuti yeroo sana hojjennee konsartii sana hojjennee maallaqa konsartii sanarraa argame caalaa tokkummaa uummata Oromoo itichine ture. Gama biraatiin garuu wanta biraatu ka'ee ture yeroo sana. Nuti asiin konsartii hojjennaa asiin immoo waan biraa leewutorii maanii jedhame akkasitti qilleensa irratti hafe diinummaa horannee jechaadha. Sigalee garuu immoo yoo dhugaaf jettee duutees yoo abbaan fee waan feesi godhes homaa rakkoon hin jiru biyya keessaa baqanneen deemne sigalee abbaan fee immoo kaleessa dhufee lafaa ka'ee of afammasee feemasee of godhee bakka akkuma niikoolari boombii Oromoof hojjete godhee gaafa sirratti ol bahee nan sirba nan shubbisee hin kennuufan hin dhaga'uun anis eenyudha inni si jammar eenyu waan ta'e maal hojjete maal buuse mee Oromoof maal natti hime tiiktookariin ogummaadha moo qoy tiiktokariin Oromoof hojjete moo tiiktokariin Itoophiyaaf hojjete moo tiiktokariin saba isaaf maatii isaaf hojjete moo maaltu nageerre so ana ajandaan koo ajandaa uummataa ta'a jechaadha. Uummanni koo rakkate namni qabu hawaasichi walitti qabee shilingiif sumuunii uummata koofiin kontribuuti yoo godha jedhe isa malee ani waan akkas ta'eef ganda akkasii waan ta'eef ani waan hin qabuuf akkamitti atiyyuu accept gochuun qabdu jechaadha yoo haala sanaan haasa'an ta'aadha. Kanaaf maal akka ta'e beektaa Masiyoo irratti gurmaa'u sila qaatan nutu anatu badaa biyya kana keessa sila garuu maan ta'u dhugaa hojii waan deemu dhugaa koo sirris diinni sin deebi. Dhaga'an jira.
ماشي ati tokkoffaa ijoolleen tiiktookii kanarra jirtu fireeshoota beektaa warra bara 2018 asii oromummaa fudhatedha beektaa ati akka oromootis ta'e akka biyyaattis ta'e akka miidiyaattis ta'e hangafoota keenya jechuudha si galee bakka gargaarsaattis bakka qabsoottis bakka aarsaa oromummaattis jechuudha. Saniif ijoollee danqalaamaa sassabiyyee warra sadaqaa kadhatan jala fidee taaptaappii gochuudhaan har'a miidiyaan fidee hireen miidiyaa wal luqixxeessee yookaan immoo akka hin taanetti sitti babarreessan. Masiin eenyudha osoo jedhanii warra amma koomantii hin taane barreessan sin beekanii bara. Warra sin beeknee waliin gad deebitee deebisuu qabdu beektaa maaliif amma fakkeenyaaf nuti warri si beeknu si kabajna. Iddoo guddaa siif qabna maaliif waggaa dheeraa sooshaal miidiyaa kanarrattis ta'e lafarrattis maal akka Oromoof gochaa baate si beekna jechuudha si galee amma fakkeenyaaf namni asirratti Jamiilaa beekanan beeku ijoolleen baay'een siin maal akka taate sin beekanii waan hin beeknee fi waan fedhan dubbatu si galee namni amma beekama feemasoota tiktookii kanatu gahee guddaa argate beektaa kanaaf walumaa galatti wanti nuti dubbachuu qabnu abbaan fedhe raacheenis geemii isaa taphatu gargaarsi uummataa illee hin gaggeeffamaa ilaa ammala inaaffaa warra jettanii nuti warri Dubaayii keessa jirru namatti naafuu hin dandeenyu ምክንያቱም nuti laftuu adaariidha hojjenneeti bulla miidiyaa yoo ta'e dura raachee qabnaa warra raacheedhaan wal lolan dura beekamtii qabnaa yoo miidiyaa ta'e jechuudha tiktokii kanattis kan jara fide nutidha nuti fide ijoollee uummataa wal barsiisee haa ta'u malee argachuu raacheetti namni inaafu hin jiru argachuu hamzaatti namni inaafu hin jiru maaliif intiniin keenya tokkoo miti gaheen keenya tokkoo miti jarri warra amma fakkeenyaaf diyaaspooraan kun guyyaa guutuu konkolaataa isa wal harkisu kana oofee taa'ee haasaa anaaf si ammootu keessa jirra hin argina hin dhageenna deeggarsa ummata ammootu ka caala hin jiru lamaanuu osoo dhiisanii raachoolleen ani kaleessas jedhee jira rakkin amma xiiqii wal qabsiisuu irraa rakkinni raachoollee xiiqii ummataa wajjin wal qabsiisu yookaan waan nyaatee dhabu nama dhabee miti raachoon ammatti jechuudha waan ammaa haasofna waan ta'eef. Hamzaanis hin dhiisa jedhee jira. Sanirraa ka'ee kaleessa uummataan ga'anii raachoon hin dhufne. Hamzaan erga isinnaan jettan ani ka uummataa ka caala hin jiru hin dhiisa yaada jedhu qabatee kanumarraa ka'ee ishi bakka erga namni biraan dhiisne si qofaan dhiise jechuu hin dandeenyu. Kamsa jimaata 31tti taphadhu garuu tokkotti ammootuyyuu ka uummataa deeggarsaa uummatumatu jedhee hayyameef malee yoo isin dhiisaa naan jettan hin dhiisa yaada jedhu kaasee jira inni jechuu barbaadeeti. Hundinuu amma xiiqii wal qabachuu irra uummata bira dhaabbachuutu caala waan ta'eef hubatee hundinuu osoo uummata bira dhaabbatee wayyaa yaada jedhu qaba anillee. Maaliif xiiqii wal galchina? Amma raachoos kan akkas jedhu godhu ijoolleema deeggartootuma isaatii fi warruma geemara wannoo kennu kan. Kaleessa nama ho'iitu seenee haa taphatu maaltu isin galche kan jedhu mana sanitti kan kaase nama biraati. Kanumaaf masii kiyya torbaan kana guutuu sanumarra turanii ati waan samoonni hin seennee fi yaadni Jamiilallee bakka qarqaarsu uummata haa dursuu numaa qaanyi bara ijoollee xixiqqishuu lamaa jecha waa'een uummataa wajjira hojii ka'uun asirratti akkamitti uummata kana yoo tuffatan walitti dhufu iyyuu hin qabu isarraa ka'een uffata guuraa ture kiyaara namma masiin hin beekti mana kiyya uffata ijoollee kiyyaa uffata tirfii kiyyaa eessa geessina jedhee uffatuma kana iyyuu firaashaa maali mana kiyyatti lama sadii irraa ani buluu irraa hiyyeessisanii warra karaarra deettee ciiste fa'aa jira yoo argitan muka jalatti jechuudha bakka sanii bu'anii jaraaf eessatti geessina jedhee gaafataa ture ka dursu ammoo waa'ee uummataati. Geemii borullee taphachuu hin dandeenya wanni rakkate namni lamaanuu ustaas raachoonis waan hadha nyaatee dhabu hin dhabu hundinuu hin qaban uummanni kun garuu waan nyaatee dhabu dhabee warra fottoqee hadha uummata harka waggaa meeqamu guutuu uummanni kun osoo hin dubbatin waggaa 3 wanti akkana erga jalqabe waggaa 2 hadha garuu rakkannaaniin gadi bahee dubbate yoo uummanni kun qarqaaramne maal rakkoo qaba naannummaadha maaliidha jechuu irraa hundayyuu biruma dhaabbataa irra gaafa wallaggaallee namni walirraa hin hafne ergaafa dhukkubaasan jechuudha. Gaafa booranaallee argitanii hirtan masiillee nullee as magaalaa keessaa gadeemnee dhaabbannee wannoo jennu gaafa walloollee wanti hafne hin jiru haddallee uummanni kun osoo deeggarame ka dursus uummata
naannummaa walitti fiduun hin barbaachisu. Harargeellee eengada mallaqaanis kennaanis waan qabnu kennaa turre kanuma jedha kiyaaran. Akkasii Abdulqaadir immoo mootii Jifaaraa mee eenyutu dubbasarree jalqaba? Okay, galatoomii Mootiin natti dubbatamu. duraan na fakkaate. Yaa ani waa baay'ee haasa'uun fedhu namoonni warri dura kiyyaa fi Sheekh Ahmad fa'aa baay'ee haasa'anii waan dhugaa. Tokkoffaa wanni ani jedhu ummata dura wanni jiru tokko hin jiru. No one. Abbaan fedhe namni warri amma asirratti tapha qabatu kun ummata kanarraa waa fedhan malee nama biraatirraa waan fedhan. Wanni isaan geemii taphataniif anarraa nama akka kiyyaatirraa ummata Oromoo kanarraa waa argatuuf. Uf immoo ummata dura aansuun innuu yakka. Ummata irraa dhalatan, ummata beela'aa jiru, ummata waraanan gandarraa buqqa'ee ilmi abbaan irraa ajjeefamee daa'imni rakkataa jirtu anatu dura aansan yakka guddaadha. Lammaffaa giiftara wanni asirratti amma dubbii fide warri giiftara bada warri tiktook irratti kennaa yookiin gargaarsa kana godhuudha. Gargaarsummaan ummataa giiftiin ta'uu hin qabu. Akkaawuntiin ta'uu qabu. Abbaan fedhe guyyaa irratti haa godhatu yoo jaaladhe an dhaqee filaawarii takka darbaa fi yoo ummata kiyyatu dura aansa jedhe ummata kiyyatti gora. Kanaaf dhimmi giiftiin ummata gargaaruu kun completely hafuu qaba. Mormaa turan namoonni baay'een dubbataa turan an dheengadda yeroo ummata Harargee beela'e Nasriin ol bahee sirrii mitii jedhee eegas isuma galchanii maqaa Nasriitiin jedhanii kuma meeqa akka darben beeku darbe maqaa yeroo duraatiif jecha qaamumaa yoo danda'e mallaqaan ziiliin ergee waa godha malee itti beekumsa argatuuf wanni darbu tokko hin jiru. Kanaaf warri ummata keenya dura uf aansitan uf baraa uf argaa ummata kana keessaa baatanii ummata kana isin jiraachisaa ka isinii kennullee giiftii kana ummata kana ummata dura kennaa warri ol baatanii immoo keessatti jecha badaa jecha nama midaalle ummanni tapha nama tokkoo dura aansuuf geemii kana dura aansuuf ummanni akkasii dhumuu qaba ka jedhu arganii tiktookii kanarra ka deemu nama namicha sanis suuraa isaa ol baasanii ebaluu isaan beeku namatu diyuut godhe jechi akkanaa kun nama dhukkubsa ka rakkatu gosa tokko duwwaa miti rakkoon